Hojii gaarii. Biyya keenya keessaa namoonni adiin biyya guddatan irraa dhufanii hiyyeessa gargaaruu fi biyya keenya keessa jiraatan kan wangeela lallabaa turanis hedduudha. Kaan immoo yoo mataa isaaniitiif dhufuu baatan illee horii isaanii biyya rakkataniif erganii hospitaala, waldaa fi mana barumsaa kan ijaarsisanis hedduudha. Namoonni kun ergama Yesuus itti kenne hojii gaarii hojjechuudhaan gaarummaa fi jaalala Waaqayyoo mul'isu. Sagaleen Waaqayyoo Efesoon 2:10 irratti akkas jedha. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuu fi karaa Kiristoos Yesuus uumamne jedha. Yaaqoob 2:17 immoo amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha jedha. Nuti kiristaanonni hojii gaarii hojjechuudhaaf uumamnes waamamnes. Kunis wanti nuti dubbannu, wanti nuti hojjennuu fi jireenyi keenya hunduu isa nuti itti amannuu fi amantii keenya mul'isuu qaba jechuudha. Kanaaf nuti guyyaa guyyaatti hojii gaarii jireenya keenya keessatti agarsiisuun nurraa eegama. Hojii gaarii akkamitti jalqabnaa yoo jettan, hojii gaariin kan inni jalqabu sagalee Waaqayyoo dubbifachuu irraati. Sagaleen Waaqayyoo hojii gaariin maal akka ta'ee fi akkamitti akka gaarii ta'amu nu barsiisa. Kanaafi tarkaanfiin inni jalqabaa sagalee Waaqayyoo dubbisanii waan inni abboomu hubachuudha. Achi immoo geggeessaa fi humna Waaqayyoo kadhachuudha. Eega gaarummaan maal akka ta'e hubannee booda gaarummaa kana akka sagalee Waaqayyootti hojiirra oolchuutti kaana. Hojiin gaariin maal faadhaa? Anoo qabeenya hin qabuuree jettu ta'a. Hojii gaarii jechuun gaarii namaaf hawwuu, gaarii namaaf yaaduu, namaaf kadhachuu, waan gaarii namatti himuu, humnaan nama gargaaruu, nama jajjabeessuu, dhukkubsataa gaafachuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Yoo qabeenya qabaanne immoo hiyyeessa gargaaruu, beela'aa nyaachisuu fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Kunis sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo baay'eetti tarreeffamee barreeffamee jira. Hojii gaarii eessaa jalqabnaa jettu ta'a. Hojii gaarii hojjechuun mana keenya keessatti jalqabama. Nama wajjiniin jiraannutti gaarummaa yoo agarsiifne, wal yoo gargaarre, waliif yoo yaanne inni kun gaarummaadha. Achi namoota waldaa keenyaaf, hawaasa keenyaa fi biyya keenyaaf gaarummaa ooluutti guddachaa dhufna. Walumaa galatti nuti kiristaanonni waan gaarii gochuun dirqamaa fi waamicha keenyadha. Dirqama kana immoo ba'uuf dura sagalee Waaqayyootiin of ijaaruu fi humnaa fi geggeessaa Waaqayyoo kadhachuutu barbaachisaadha. Kanumaan mana keenya keessaa jalqabneetu hojii gaarummaa hojjettuutti guddachaa deemnaa jechuudha. Hojii gaarii nuti hojjennu immoo Waaqayyoo fi galataaf ulfina guddaa fida. Ilaa ijoolleen Waaqayyoo isa isaan hojjetan jedhamee haasa'ama. Waaqayyo Gooftaa waan dhageenyee fi waan dubbanne kana akka hojiirra oolchinuuf maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu.